Akka ajaa'iba beekte Ibsishaa sirraa hunda qabee maaliin ta'a garuu mana ras kabareen jaartii qabaa ni beekta amma natti si dabarse sunis bakkuma naa oli jira as jira nama diidhaan jana sirritti duraanuu bakka isin jaalattan nan beeka lalaan nama jaalattan biyya jaalattan biyyee nyaadhu waggaa tokko waggaa tokkotti akkatti jajjan yaa rabbii maarree hin qabu waggaan tokko waggaa ibsishaa akkanuma na jibbitee obboleetti miira keessaa bee jaartiin qabaa sin jirutti jiranii. Otoo dhiibantu neesaa deemte mayyuu. Masaanuun barbaadu mirqishoo namni jiru isin hammoo heeruunu malee jiru isin kaarumatti isin jalaa baanu faatee barba mataan kun shik nu ta'e barba. Hammoo masaanuun heeruu maraatu faatee hama masaanuun barbaanne faatee. Okay. Kii 75 ajjeeftee gaa. Adeemsisu godhe. Ajjeeftee wallah 75 warri baala kun ulfaata. Kopheen ta'e qotura meeqa? Hortituu. Afaan Oromoo haasa'isi. Okay. Okkelleen afaan Oromoo ta'e hayyee jee. Xaasaa moo kaartoon? Xaasaadha. Garuu maali wanni kun naaf hin galle? Xaasaa maali kartuun maali? Hin beeku tana dura siin Keessatti galle. zamana kana namni. Hin dhufne mana kana filannoo Kaartoon xaasaa. addunyaa baase. Mana kanaa miti bakka biratti waliin jedhanii. Kan kaartoon kana xaasaa jenna. Xaasaa naa wayyaa. Xaasaa. Okay. Fuutee kana dura? Hin fuuna. Fuune. Okay. Caakkaa seentee beektaa lola? Akka kam? Obboleessa kayya caakkaan kami? Awwanni seenaa kaanii lolaan caakkaa seenee. Dhukkaasteere? Dhukaasee. Meeqa? Awwala akkasitti hin beekamu. Obboleessa kiyya. Iyya. Caakkaa seentee ee seeneette dhukkaastee ee dhukkaaseette meeqan siin jedhe? Lama. Lama. Nama lama lafarraa ta'e nama lama ajjeesse faaxee keenya lafarraa fixe kun. Dabalaan nuti buuse. Ayi faaxee ta'e. Isaa nama hin taata hoo gaafiin keetti Akkamii? Intarbii baruu jirta arbu. Intarbii silsilaatan godhe. Silsilaatan godhe. Ishi faaxee lama ta'e jaalalaan qabamtee beektaa? Jaalalaan yeroo xinnaa qabameen beekaa jalqabaa fi Yeroo jalqabaa yaa akkam si goote? wallaahi kaawwanni faaxeen nama gootutu takkaa lama jedhani yeroo sanii fi osoo wal jaalannu sababa barnoota adda baanee biyyatti Ishi yaa amma tokko kaati torbee takka lama sadii baatii waan akkasii san cinqamuun walii dawwalanii walii bo'oowwan akkasii ni jira. Isaa booda adada bubbuluun nama waluma irraanfate. Onlaayinaan immoo warroota nyaattee warroota itti dhukkaafte san keessaa akkamitti jaalalaan sin qabii warroota san? Yaa warruma walii dhukaafne san keessaa ka carraan barnoota biyya nu buuse kiflaa gararaan gara naannootti socho'ee barachuudhaaf jechaadha. Ishi Isaan booda ani barataadhaa carraa ittiin konkolaataa kafalee maal jedhee kiflaa gara deemuun arganne isheen achitti haftee yaa bilbilaa wal dubbisna. Tizitaa tokko yaadachaa boochaa turre kaa yeroo sanitti sirba wal affeeraa waan akkasii jira. malee jaalattu tun ifa jeesii barumsa si dhoorgitee waaqayyo bachuu waa yaadachuu bakka hoguu dabtara bantu ishii su duraa mul'ata. Minaaminee faa waa keessa waan taate ni beektaa? Gurguddoon sun hin jirtu ani xixiqqooma tanaan na jira ture gisee sanitti. Okay. Ol dawalu carraa gaafsaniiraan qabu waan hin bira dhaquunis hin qabu achumaan jaalatti sun silkii keessatti haftee achumaan exbaar dottee jaakoo Khiyyaan Abdiisaa Jamaal Abdoo Khajam kun. Eeshi mee faaxoochee kan barbaaddareen? Faaxoochee ani yaa'u
bifa rakkoon qabdu gurraattis taatu diimtu. Tajala kana xiqqoo yaabbattu barbaada. Ha? Ta borci hin qabne tajala kana xiqqoo yaabbattuun barbaadan ja'a dhadhaa qabdu. Xiqqoo yaabbattu jechuun akkam jechuu? Ta dhadhaa qabdu ta borci hin qabne fadhaan siin jedha. Bifti rakkoo miti. Ta borci hin qabne? Ta dhadhaa qabdu. What's the meaning of dhadha? Abbaa abdii gaafatu fa'a. Akshiin achirratti san hin fayyadamin. Asitti dhadhaan dhorgaa, dhadhaan matarra kaatan. Respecti qaba dhadhaan. Daabbaa jedhe. Dhadhaa borci hin qabne ta dabbaa qabdu. Of course. Irratti ta'ee ishii malee hin beekne fedha. Ishii malee hin hayyee malee ta'a. Miti. Okay, waan biraa. Bakka tana lamaan qabaannan amala dabbaa borca qabaachuu danda'a naa taati. Okay, rifeensa dheeraa gabaabaa. Rakkoon qabu rifeensi. Dheeraanis dhumuu danda'a waan ta'eef. Okay. 11 8 11 bakka. 11 duuba akkamitti eessaa fiddii waan ati baantu 11 akkanuma bara. Oloo baati. 8 Lakkoofsi isii barbaadda saayizii. saayizii maal dhaabbinaaf wanni. Duuba gareefu maaliif biizina goote hin baranne? Tokko saayizii jedhi kaa. Lakkoofsa kutaa 11 8 jette tokko osoo jette yaa. Lakkoofsa fayyadamtu tokko deebisii 11 osoo hin taane. Kutamee qaba. Anaga maatirikii fudhadhee jira teeni. Maatriks jaalalaan kuftee jechuudha bakka. Ani jaalalli kuffisne boo. Maaltu biyyaa si baase kan bilisa jaalalaa biyyaa. Teeknikaatti fayyadamtu kanaatu naaf hin galin. Kaa jala turuu barbaachisaa jechuudha mana kana seenuuf. Baay'ee jala barachuu jira. Abdultoota fi hordoftoota keenya intarbii hojii gooneen jaalalaan dawwaluudhaan dawwallee silkii wal caqacaquu hambisee jira. Haa ta'u garuu tijee galatuumi. Haa ta'u garuu maqaan isaa Abdiisaa Jamaal Abdoo waggaa 25 Baalee dhalatee UK jiraataa kopheen isaa quxurii 42 ulfaatinni isaa quxurii 75 inni haartoon aasadha. Faaxochi lama dhukkaasee jira. Haa ta'u immoo inni barbaadu daabbaa quxurii 8 jechuudha. Daabbaa fi quxurii 8 kan borci hin qabne. Warroonni kananii taanaa addan kiiloo isaa kiiloo 75 warroonni ba'achuu dandeessan kiiloo 75 barreessa. 75 faaxochiin 75. Ingiliis gallee nuuqannii mirqaana zalaalam nurraan gallee. ITJ. Malee bar dhalti jirtu Oromoo baalee tan qoota. Baaleen bu'aa biyya lowwanii. Oromiyaa tiyya leellistuu biyya dhadhaa qabdu annanii. Okay, jara kana sadeen keessaa nimba lisaan ilaalta. Qawle haal. Okay. Meekitti ilaalee jira kana dabarsin. Okay, tanas ilaal. Dabarsi. Zanni mul'atu irree achi jiru. Haay zanni. Jinnitti jettee jirtu kanaaf dabarsaa. Tuneessa isaa. Maatu singee bakka ta'e abbaa filatu. No, seerri akkas jamaan jiru boo. Usii miyyoo sabboontu. Ama kan filatta. Aboo balaan siyaa filatamuu keessa artama filachuu keessa jirtu kan filatu gubbaarra jira. Fatii filate fatii. Fatii tammee. Fatii jimmaa tan. Fatii jimmaa. Oh my goodness. Tanoo yee. Yaa Rabbi gaa. Maqaan keenyu. Fatii. Kiyyaa Fatiyaa. Fatii eenyu. Jihaad. Oye Fatiha Jihad. Fatihuma am koy warri jimmaa kun guutuu maqaan Fatihuma miyyoo. Abbaanis Jihaduma Fatiyaan tammee Jihad. Maqaan kun kan sirrii natti. Fatiyaa Jihaad. Maqaa koo sirrii dhabar. Fatiha Jihad eenyu. Kadir. Okay. Dhalattuu eessatti? Jimmaa. Jimma. Eessa jiraata? Dubaay. Dubaay. Kabajamtootaa fi hordoftoota sagantaa laayifii jaalalaa jechuun laayif istoorii wayii sagantaa janjana irratti argatan
Ammaan tana lola kan walitti banuu deemu Baalee fi Jimma jechuudha. Kan isaan irratti taphatan immoo UK and Dubai jechuudha. Ingilizii fi Dubai. Dubaayis biyya beekamtuu biyya addunyaa tana sossoosaa jirtudha. UKnis akkasuma biyya burqaa Ingiliffaan irraa burqee biyya addunyaa tana koloneeffachuudhaan beekamtu keessaa tokko. Jarri kun akkasuma Baalees kutaa Oromiyaa keessaa mul'attu jaalalaati. Jimmas akkasuma biyya mootii biyya sooramtuudha. Ni ilaali. Eenyu jaalala irra beekaa murteen asumatti manni kun murteessaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya maqaan Abdiisaa Jamaal Baalee bakka bu'ee Fatiyaa Jihaad immoo Jimma bakka buutee Abdiisaa. Kanarratti eenyu mataa gaccabsee eenyutu mataa ol qaba jaalalaan Baalee moo Jimma ka jedhu haasawa jaalalaati jechuudha. Murteen kan namaa Abdiisaa Jamaal dawwaliif mee Fatiyaa Jihaadi. Hello. Hello Abdi. Biyya jirtaa bareedduu keenya qabdaa? Akkam nagaa keetii? Akkam dubbitu? Maali kaleellee si bilbilee? Si barreessaan kaastu sagalee kiyyaan deebistu bilbilee kiyyaan kaastu maal taati? Maaliin biizii taati? Nagarreen ture lubbuu koo. Akkamitti nagaa qabdaa? Dhiifama nagarree dhugaa. Hedduu takka si yaade dhugaa. Akkam naaf ooltee? Sirbaaf bayanii morma bayfatanii jiranii. Kanaafuu Akkam naaf jirtaati fayyaa qabdaa? nagaa kooti. Akka nagaa qabu ni beekama nagaa irra Baay'ee fitiiti. tokkoon si yaadee. Sirbaaf bayanii morma bayfatanii siin jechuu jira bara. Wal jaalanna eegitee Sirbaalee? waan garaa garaa walii himachuu qabna kaa. Natti maddu boonaa koo. Kanaafuu akka hedduu takka si jaalladhu narraa bari. Ijarraa inni beekta jedhee yaada. Anillee dhugaa akka malee si jaalladha bara. Ati garuu naaf hin beektu jaalala kiyya. Dhugaa rabbi amma filaa'oonnetti yaa qabatte akkam akka si jaalladhu ni amanta tureeyyuu. Haa ta'u amma akka narraa turtuufadhu. Akka narraa turtuufadhu. Yoo tanatti natti haadhu. Lubbuu kiyya siif hin kenna dhugaa. Mee akkanaan si amanu takkaa fira jedhimi. Nama bishaan lafa caasuun dhabeeni. Maarree atis na dhungadhu. Dhugaa rabbi. Xiqqoo waliin jee kaa yoo waliin hin jee natti hin tolu. Wayii niin dhagaa. Asin siqime bakka tana asin siqime. Maarree haa ta'u. Ani asirra fedhaa beektaa xiqqoo ishee asin jee. Asin jee haa xiqqoo ishee. Laa asirratti hin ta'unne. Abdiisaa koo. Jaalalli kaanyuu qabu. Miira keessa nagashateetta. Miira keessa nagashatee bara. Dhugaa anichi gara miila keessa galee jira. Atiin koo mana ijaazaa jirtu ati qalbiin kee na amanaan jirtu ati mana ijaazaa jirtu sagalee kee dhagahumaa. Lakkee mana hojii jira. Hedduu takkaan si jaaladha. Silaa dhiyeenya na bira dhuftee natti tola akkim dubbatti. Anillee onni kiyyarraan si jaalladha. Dhiyeenyatti na bira dhufuu haala kan baatu. Jaalala kiyyarraan si bare. Dhugaa jaalala kan kee akkamitti akka ibsu naaf hin galle. Mastar shaayii maaliin sii bitame waan hin jaallattu. Waan laphee kee keessatti bakka jaallattutti uffattuu sii Si qofan barbaada. Si qofan barbaada dhugaa. Anammoo waan itti nyaadatu sii bituu fedhaata. Waan gisee hundaa sii taasirraan baafnu. Homaa hin fedhu si malee. Abdiisaa kiyya onni kiyyarraan si jaalladha. Dhugaa jechi kan keessumaa yoo dhugaa akka ta'u ta'e dhugaa yoo akka ta'u ta'e jecha guyyaa muraasa booda wal arguu qabna. Akkam jettan? Wal argina dhugaa. Na keessummeessita? Seeraan na keessummeessita bultiidhaan immoo? Akkam maal jechuu barbaaddeeti? Sin jaalladha jechuun nan qosa seete moo? Jaalala dhugaatii bara. Ani yoo bultii ta'e malee dhufuun feene saniif. Bultii dhumaa. Harruma osoo bararee dhufee natti tola dhugaa. Dhugaa anas akkasuma bakka. Hedduu takkaan si jaalladha.
Oye, Onni kee keessana kee bari. Anis hedduun si jaalladha. Onni kiyyaadha. dhugaa. Akkaan jedhee jaalala kan kee afaaniin ibsuu hin Jaalala danda'u. kiyyanaaf bari maaloo. Dhugaa afaaniin si ibsuu hin danda'u. Osoo qaamaan na bira Anillee dhuftee akkasuma garuu na dhugaa. arguu dandeetta. Dhugaa anis akka malee si jaalladha. Akka malee si yaadee. Baay'ee tokko si yaadee. Innaa jaalala keetti ol jedhee ija keessa si Hanga si ilaaluun argu. qabu. Sin qaanfadha yoo si ilaalu ol jedhe. Hanga si argutti muddameera. Hanga si argutti baay'ee tokko muddameen jira. Akka boraa dhufuu qaba. Har'umallee osoo na dhuftee hin jibbu'an. Akkan hin jeen akka jilbaan deemaa bulu nan godhiniiti. Amma simatti yaadaan bulaa jira. Halkan guutuu sima yaadaa bulu. Waan dadhabeera. Hin dandeenya dhugaa naaf kottu. Bakka dhugatti waan gootee jirta. Akkis amma akkama walitti dhufne jechaadha. Gizee walitti dhufu horiin waliin mallattee jiranii gizee adda deemanis akka aadaa teenyaatti adda adeemu Si yaadee. takka jedhime. Akkam jedhu. Jiddumatti takka jedhime akka mala kennaa sana. Jedheera bas. Abdii isaa koo. Waggaa kuma naaf jiraadhu tole. Egaa ta duraa sana sotti naa deebistee nan fayyaa. Isiin deebisa maarree maal rakkina qaba. Garuu amma ati sirraa bareeda amma garuu. Egaa rabbi. Jedhi maaloo na dhungadha sirra. Achirrammaa obboleessa keetiin biisa achirran fedhuun. Ammaaf nama baay'ee lalaara waan ta'eef Oromoon safuu beekamtiire. Kanaafuu dhoksan na jaalattaa namarratti nan jaalattu jechuudha. Jaalalli kiyyaa akka kaa dhokfatu. Akkas yoo ta'e immoo Akkasitti osoo hin taane. akkas yoo ta'e immoo jalqaba irra natti haafu. Bakka amma miira kasaabaa ni ga'a. Eenyu an poolii ilaala jarana poolii ilaala warra komantii poolii ilaala akka tapha eenyu akka bo'u isaa miira kasaabaa. Poolis warroota Miira baalee gandummaa dhiisaa uummataa. Gandummaan jaaya irratti rakkoon qabu jeen. Gandummaan jaama. Tapha jirra. Eenyu moo poolii lakkoofsa ni ilaalaan kataba eenyu akka moo. Poolii kaayetiin jira waan ta'eef. Aboo dhalaa maarree jettee asirratti hin katabina. Dhalaa baa dhiira jee jira. 75 meeqa. Simootee boo. Namoota rakkoon qabu waan affisiin waliin dhabnu walillee mo'anu rakkoo miti. Isi follow ol godha. Follow godhi buga follow deebisee fi biroo. Atiyaa follow godhiif. Mukaraayyuu maatiidha rakkoon qabu. Abdumtoota fi hordoftoota keenya Abdiisaa Jamaal Baalee bakka bu'ee Fatiyaa Jihaad immoo Jimma bakka buutee biyyi isaanii taphataniif immoo Kuweet fi Dubaay haa ta'u garuu Jimmi mootee jechuun jaalalaan haasa afaaniin amansiisuu gootee jechuudha. Fati dhugaadha madaalaa taateef si hooggananii beeku. Uummata shamara taateef si gargaaran malee ergitti si mo'ee jira. Dhugaa jiru kun. Innaa ibsaa galatoomaa hedduu takka namatti tola chaalenjiin keessa. Isiidhaaf olaa godhanii nagaan bulaa. Haalee nagaan bulatas. Maaluma erfoona nyaata si miira kasi seentee bara haada nyaattee sumalla. Janjanaan waa beekamu. Dubaay waggaa meeqa? Akka ajaa'iba beekte janjana. Ibsishaa sirraa hunda qabee maaliin ta'a garuu. Mana raas qabaree nyaattee qabaa ni beekta amma natti si dabarse sunis bakkuma naa oli jira as jira nama diidhaan jana sirriitti. Duraanuu bakka isin jaalattan nan beeka lalaan nama jaalattan biyya jaalattan biyyee nyaadhu. Biyya jiru sunatti himi. Dhimee jarana namni dhibbi sadi foloo kannaa fi haasawa biraa waan haasawteef dhibbi sadi. Namni dhibba eddan dafa. Ni damii sadi. Ubrii teetii miti boo Dubaayii keessa gamta akka turteen siin jedhe.
Maal bakka tokko si dhalaa nama jiru taseen bayyoo maaltu maali miyyoo maaltu maal siraate? Asuma kenna kobalchiisa bara. Saniifu Waggaa tokko waggaa tokkotti akkasii jajjan. Yaa Rabbi khayr. maarree hin qabu waggaa tokko. Sabboontu Ibsa akkana mana jibbitee akkana mana jibbitee ibsishaa akkana mana jibbitee obboleettii miira kasaabee jaartiin qabaa sin jirutti jiranii. Otoo nuti dhiibantu ne isaa deemte mayyoo. Sin baasa amma fooloo kana sin dabda kana booda haa ta'u kanaaf seenti ta'an siras abbaa seeraatiin ibsaan dhaga'a waan akkana abbaa jaalalaatiin qalbii akkana qalladuun dhoorgadha ishii. Ani si wajjin qoflee ani taphadhu malee dalagaa irratti dalagaan dalagaa. Dhageesse? dhiifama keessaan hin dhufa galas. Aboota egaa isaan amma si jana jedhan keessan dhageef.